أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. يا أيها الذين آمنوا يا ورتكم ربي لقوم ستن كتب عليكم الصيام جتونه صومنون سنرت مرتي فمه كما كتب جتون كمرتي فمتي يوكينو كتب جتون بري فمي عليكم سنرت الصيام جتون صومنون سنرت بري فمي كما كتب جتونه أكا بري فمتي جودا جتي كتب جو barreeffamuudhaan hiikamuu danda'a zaahira isaarra laallee jechuudha yookiin hoo jechi kutiba jiru ayyee furiida jechuma isin irratti dirqama godhamee asiyaamu jechuun soomanuu kamaa kutiba jechuun akka murteeffametti yookiin ka dirqama godhametti alalladhiina min qablikum warreen isiniin dura dabran irratti jechuudha ummatoota isiniin dura irratti akka murteeffametti jechuudha. amma ummatoota nuun dura irratti soomanni murteeffamee jira jechuu rabbiin jala muree nutti hime garuu immoo inni isaan san irratti murteeffameefi kan irratti murteeffame kun lakkoofsa yerootiin walqixa ta'uu fi ta'uu dhabuu nutti himne jechuudha isaan irratti amma nurratti hanga murteeffamees nutti himne maasitti garuu immoo bakkitti itti himuu taa'u shahru ramadaana je'ee gaddeemee himuu taa'a jechuudha ji'a ramadaanaa je'e amma jiini nurratti murteeffame suni ji'a tokko nurra murteeffame ji'a tokkootu nurratti dirqama godhame jiini tokkichi keessa soomanuu nurratti dirqama godhame suni ji'a ramadaanaa jedhamuudhaan beekamaa gaddeeme himuu ta'a wa dhugumamma guyyaa 30 jechuudha yookiin ammoo guyyaa 29 ta'uus ni danda'a kan ammoo hadiisarraa achi deebinee argachuu dandeenya ibsisaa sirriitti himamee jira garuu immoo achi qofa odoon ta'in ayatumatti aanu keeyyatatti aanu keessatti ayyaama maaduudaatiin jemma guyyoota lakkaa'amtootaa ta'ee je'ee himuu ta'amma kamaa kutiba jechuun akka dirqama godhametti alalladhiina min qablikum jechuun ummatoota isiniin duraa irratti akka dirqama godhametti la'allakum tattaquuna jechuun akka rabbi sodaattaniif jeeyya la'allakum jechuun likee jechuma akka rabbi sodaattaniif jechuudha soomana kanaan wanti nuti argannu maali faayidaan guddoon jechuu taqwaa rabbi hirkachuudha mala namni tokko yooniifi soomana sanirraa wanni inni hirkatu sodaan rabbii isa keessatti uumamuu sani taqwaa hirkachuun waan guddoodha kana qofa odoon ta'in ammaasiif faayidaan soomana hedduudhaatiitu jira sunimmaa hadiisa keessatti sarreeffamee jira akkasuma ulamaa'onnis sarreessanii jiran jechuudha amma soomanni wara nuun duraatii fi nurrattii fi akkuma jiruttuu dirqama godhamee jira jechuudha nurratti duuba hangam takkaa dirqama godhame ayyaama maaduudaatiin guyyoota lakkaa'amtuu taate jechuudha guyyoota lakkaa'amtuu taate isin irratti dirqama godhamee kutiba alaykumus siyaamu ayyaama maaduudaatiin jechuma mala guyyoota lakkaa'amtuu taate guyyootuma gartee lakkaa'amtee dhumtu takka jechuudha kan amma rabbiin shahran jechuu dhiisee ayyaama maaduudaatiin waan je'eef hikmaa jiraa jaan bakka tanamma iccitiin rabbiin akkana jeef maali yeruma gabaabduu takka jechuma himuu deema isin irratti soomanni kun baay'ee namarratti waan jabaatuuf namni gartee gaa nyaata adda addaa ka duraan bare san dhiisee agabuu kanatti ooluun kun namarratti cima waan ta'eef lubbuun akka hedduudha jetteen fudhanne ayyaama maaduudaatiin je'e jechuudha guyyootuma lakkaa'amtuu taate isin irratti dirqama godhame soomanni faman kaana jechuun namni teemmaas minkum jechuun isin irraa isin muslimtoota irraa jechuudha isin mu'mintoota irraa jechuudha mu'mintoota dubbate ayyuhalladhiina amanuu je faman kaana jechuun namni ta'e minkum jechuun isin mu'mintoota irraa jechuudha mariidan jechuun dhukkubsataa namni ta'e oo alaa safariin yookiin imalarra namni jiraate jechuudha dhukkubsataa yookiin ammoo imaltuurra jiraachuudha fa'iddatun jechuun fa'aleehi iddatun jechuudha mubtada'un huzifa khabaruhu jaan iddatuniin mubtadaadha خبر ثاني قتم فعليه جتون سرت درقما
iddatun jechuun lakkaawwatuutu isarratti dirqama min ayyaamin ukhra jechuun guyyoota biraarraa jechuun ji'a ramadaanaa kana keessa namni dhukkubsate jechuudha yookiin ammoo ji'a ramadaanaa kana keessa imaltuu namni deeme eeywa as keessa soomanuun isarratti dirqamaa miti jechuudha maal godhuu qaba ruqsaadha kuni isa laaffamee jira nyaatee dhugee deemicha san irratti akka deemu akka jabaatu nyaachuu danda'e dhuguus danda'e kun mirga isaati jechuudha amma duubaree ruqsaa ta'uu nutti argisiisu jira inni quraana fa'iddatun ammoo bakka guyyaa sanii bakka guyyoota gartee dhukkubee dhiisee san bakka guyyoota imaltuu deemee gartee hin soomanin dhiisee san fa'alee jechuun isarratti ni jira iddatun lakkaawwachuutu isarra jira min ayyaamin ukhra guyyoota biraarraa jechuudha yookiin ji'oota biraarraa jechuun mala ramadaanaan alattichi bahee guyyoota biraa lakkaawwachuu danda'a ji'oota biraarraas lakkaawwachuu danda'a wa'ala alladhiina yuxiiquunahu warreen soomanuu danda'an irratti jechuudha wa'ala alladhiina jechuun warreen yuxiiquunahu jechuun soomana danda'an irratti fidiyatun jechuun kafaltii kennuutu isaanirra jira jechuudha oduma soomana danda'anuu dhiisanii kafaltii bakka bu'aa kafaluu danda'anii fidiyaa jechuun waan ifirraa kennan jechuudha san kennuu danda'an bakka soomana dhiisan san xa'aamu wanni sun maalire xa'aamu miskiinin jee kunooma rabbiin fidee badala godhe xa'aamu miskiinin jechuun miskiina nyaachisuutu isaanirra jira jechuudha miskiina hangam takka nyaachisan likulli miskiinin mudduun miskiinaaf muddii takka jechuun mala hammaarrii takka kanatti harkasaa lamaaniin hammaaranii kennuufi jechuudha yookiin wanta namni tokko guyyatti quufee nyaatee quufuu danda'u takka jechuudha miskiina tokko quufsuudha bakka guyyaa san soomana dhiisan san jechuudha amma duuba eega kana taate soomanni dirqama godhamee ja'ame kun amma namtichi odoo dandayuu maaliif soomana dhiisee bakka san miskiina nyaachisa kuni jalqaba gaafa jalqaba isaan seenan soomanni kuni isaan irratti jabaate taanaan rabbiin maal godhe irraa laafisaa dhufe jechuudha kuma warri soomanuu dandeessaniis dhiiftanii bakka guyyaa dhiiftanii san miskiina tokko nyaachisuu dandeessanii je'een jechuudha wanni kun jalqaba malee eegan ammoo shaaramee jira jechuudha wanni hukumiin kun geeddaramee jira jechuudha maaliin geeddarame faman shahida minkum shahra falyasumhu jechuuta isinirraa namni ji'a ramadaanaa san biyya jiraate jechaadha falyasumhu jechuun haa soomanu kanaa jee soomanan dhiisinii jechuuf ta'a booda gaddeemee wa an tasumuu khayrun lakum jechuuta ammaa tasumattu wa an tasumuu soomana dhiisuurra soomanu maatiitu khayrun lakum isiniifirra caala jechuuta kunimma jalqaba jenneechumma gaafuma jalqaba madiinatti galan soomanni irratti dirqama godhamee yeroo sawwanni kun waan jalqabaa waan ta'eef xiqqoo isaanitti ulfaannaan maal godhe rabbiin fidee namnummaan soomana dandeessan dhiiftanii bakka san miskiina nyaachisuu dandeessan je'een garuu hukumii san xiqqoo dhaabbatee irraa shaare jechuudha akkanatti fujjaan ulamaa'onni cinaan tokko jechuudha mufassirtoonni gariin ammoo maal jedhani wa'ala alladhiina yuxiiquunahu warreen soomana danda'an irratti ma'al mashaqqati jechuudha soomanni sun rakkina isaanirra fiduu wajjiin nama akkam faadhareemma kuni nama gartee gaa dhukkubsatee kiroonik diizis dhukkuba gartee gaa cimaa jechuudha dhukkubsatee fakkeenyaaf amma dhukkuba akka dhukkuba sukkaraafaa jechuudha yookiinoo nama maasiis dulloomee nama guddaa ta'ee nyaata obsuu hin dandeenye jechuudha yookiinoo dubartii ulfa garaa qabdu ammaasis dubartii hoos luusiftu yooniin ulfa kanaa wajjin soomane aniin tunni miidhama jettee mataafiirra yoo sodaatte luksisuudhaan wajjin ammaasiisi miidhamaatii tunarra ga'e jettee yoo sodaatte jechaadha yookiin yoo ilmoorra sodaattees taajaan yoon soomanimma ulfi kun ni miidhama waan jiru yoo sodaatte yoon soomanimmaasiis ilmoonii luksisaa jiru tun ni miidhamti jechuu yoo sodaatte isaan jara kana maalturra jira jechuudha fidiyatun jechuun muddii kafaluuturra jira jechuudha ayya hammaarrii takka laal xaamu miskiina nyaachisuudhaatiitu isaanirratti jira jechuudha yoo kan akkanaa hiiknu ta'e
inni kun hin shaaramne akkasuma bakka jira jechuudha. Gaafammoo dubartii hoosiftuu fi dubartiin maatis ulfa garaa qabdu ta mataa fiira sodaatte san gaafa taate kafaluun irratti dirqamammoo. Gaafammoo jaarsa nama guddaa ta'e sanii fi akkasuma nama gartee kiroonik diizis dhukkuba cimaa gartee daa'al uzaal dhukkuba dadhabame tokko qabu yoo ta'e jarri sun hin kafalu jedhamu lamaan kun. Maaliif jennaan yoo soomanan sukkarri daranuutti ol kaa'atama warri dhukkuba san qabuuf jechaadha. Kunis ammaasiis inni nama guddaa ta'e sunis ganaa inumaa dullumti isaa sun itti cimaa deemtu waan ta'eef saniin kafalin jennu wanti inni kafale maali fidyuma tanaatiitu isarraa bakka san cufaa. Amma duubaree dubartiidhaan gaafa hiikne sanoo dubartii ulfa garaa qabduu fi dubartii maasis ilmoo luusiftu gaafa ta'e sanoo duuba fidyaa maaliif kafalti booda isiinuu kafaluuf ta'e maasis soomanuma kanaawu maaliif kafalti reemma kunimma gaafni isiin fidyaa kafaltu suni yoo ilmoorra sodaatte mataa fi odoon ta'in yoon ilmoo tana luusituu wajjiin soomane ilmoon tiyyatun duraa miidhamti jette yoon ulfa garaa qabaachuu wajjiin soomane ilmoo tiyya ulfa garaa jiru san irratti miidhaa gaa jechuu gaafa sodaatte jechuudha. Yeroo lamaan kana fidyaa kafaltii jedhanu lamaawwanni alaa kulli haali walumaa galattuu jechuudha. Gaafa warri rakkina qabaniin hiikne وعلى الذين يطيقونه والرسومنا دندان الرتي مع المشقة جتشودا إنكي إسان الرفدودا وجين جئه خجرين هي كتدفار ما فيه وعلى الذين يطيقونه بكتنا لاتي تغتميجان كلام عربا هاسوا عربا خيستي أفان عربا خيستي لا هاسوا خيساتيسون مشهور جتشوني فاشن جان سني بكما جتشودا أيوة يبين الله لكم أن تدلوا جتشو تين يلا أما قدمني أن تدلوا جتشون سنو لألا جتشودا لا تيتو تشيغتامي قرآن مخيسا ونكنا يدو جيدا جتشودا يروك سمال جنري وعلى الذين لا يطيقونه والرسو من دندين يرتي جتشودا دلوم تتجمتي أكسم ماسي دكم نجمان إسان قبي والرسو من دندين يرتي جتشودا fidiyatun jechuuni hogaa kanaamma eenyu fi eenyuuni fuudheemna warra sooman hin dandeenye ka jennu kuni nama guddaa umriidhaan achi deeme ka inuma sooman hin dandeenye akkasuma maatiin nama dhukkuba cimaa qabu dhukkuba sukkaraa faa qabu dhukkuba sombaa faa kan qabu warri tiiviin itti jiru nyaatarraa obsuu hin danda'an nyaata yoo dhiisan ammaasi tiiviin sun itti hammaata jechuudha yoo soomanan wa dhukkubni sun itti hammaata waan ta'eef fidiyatun jechuun isaan akkasii suni muddii kennuu yookiin wanta kafalu ta'aamu miskiinin jechuun hiyyeessa nyaachisuutu isaanirra jira jechuudha akka sadiitti hiikne wa'ala alladhiina yutiiquunahu warra soomana danda'an jennee dhiifneetuma kuni jalqaba amantiiti gaafa duraa akkas jedhameeni eeganan ishaarameedha warri kana ji'uus hedduu lamaa'ota keessa wa'ala alladhiina yutiiquunahu warra soomana danda'an irratti ma'al mashaqqati garuu cinqii isaanirra fidu wajjin jechuudha. Kunimmaati warri kana jee kuusedduudha yookiinoo laatiitu jidduu tanaa gatame wa'ala alladhiina laa yutiiquunahu jechuudha kunis akka seerlogaatitti beekamaadha ammaas warra soomanan dandeenye irratti jechuudha fidiyatun jechuuni kafalteetu irra jira xa'aamu miskiiniin hiyyeessa nyaachisuutu irra jira fidiyaan sun xa'aamuma kana jechuudha faman taxawwa'a jechuun namni tola oole khayran jechuuni toltuu takka namni namarratti tola oole jechuudha muddii qofa godhuu dhiisee heddummeessee miskiina saniif namni kennees jechuun mala garuu wanni murteeffame hammaarrii sana takka isii sana 2 godhe 3 godhe 4 godheetuma soomana guyyaa tokkootiif namni kenne jechuu fawwa khayrun lahu jechuun isumaaf gaariidha wa an tasuumuu garuu immoo soomanuutu khayrun lakum jechuun isiniif irra caala odoo dandeessanuu soomana dhiisuurra kana hoggaa laalte immoo kiluu bakka ta'an wa anta suumuu khayrun lakumiidhaaf hoggaa laalte jalqaba amantii ta'uu namatti argisiisan mala jalqaba warrummaan dargaggeessifaa warrummaan soomanuu dandayu dhiistanii muddii kafaluu dandeeysan isa jedhame sanitti baay'ee irra dhiyaatan moonni kun wa anta suumuu soomanuutu khayrun lakum isiniif irra caala in kuntum taalamuun waan isiniif caalu yoo beeytani siyyaa muumintoota شهر رمضان
أما قا صومن نمان سنوه جي أخمي خجيتو دي بساتين مخوني شهر رمضان جيتون جيني رمضان سوني أيوة أما إدانو جي رمضان سن شهر جنة مقاسو دم دينيا جيتو دا حديث ضعيفة توقوتيتو إذا سن شهر جنة مقاسو ننجرو أكنمت رمضان جنة يامنا ملي شهر رمضان جينا خجو جرى جيتو دا ديسن سن ضعيفة جان سند ساخيتتي أيوة نما ضعيفاتي تجرى شهر رمضان جتون جيني رمضان جتودا جت رمضان جوخوني أي سرّاد فيو جدمو هندين إسا هوغاني قرطو ماخوذ من الرمضاء جان هو الراد فجتودا مالي فمجيني سن هو أوجي والقبسي فمه يرو رمضان دفسون بيوت عربوتا سن كيست يرو هو آتي وجي والقبط جان أي وسنيفو achirraa kan ka'e jiinummaan sunuhu ramadaana jedhame ramdaa'ii sanirraa dhufe jechuudha. Gariin ammoo maal jedhani ilmaa'u soomana kanaan wajjin wal qabsiisee akkuma inerjiin sheeppii gartee gaa wantoota adda addaa jijjiiruu dandeessu namtichinis amma ji'a ramadaanaa kana jalatti mataa qabatee haalaa fi amala isaa ka duraan bade san jijjiirrachuu danda'a jechuudha. Kunis ammoo sirritti fakkaata. namni duraan suusii adda addaatiin nyaatamee ture namni duraan lubbuu isaa tana qabuu dadhabe ji'a ramadaanaa kana keessa akka inerjiin wantoota adda addaa jijjiiruu dandeessu mala sibiilota adda addaa sheeppii boca feetetti ka jijjiiruu dandeessu atis lubbuutee ji'a kanatti mataa qabachuudhaan ji'a kanatti soomantee sirritti yooniif fayyadamte lubbumatee tanaahu jijjiiruu dandeessa gara feetetti jechuudhaaf sanii wajjiin hikmaan inni kun ramadaana jedhameef sanii